jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo guyyaa har'aa kana qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra as stuudiyoo ONN kan magaalaa Finfinneetti argamutti. Qophiin addaa har'aaf qabannee dhiyaanne kunis kan inni irratti fuuleffatu tibbana jechuunis Gurraandhala 15/2020 sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo Godina Shawaa Bahaa ona Boosatti gaggeeffamuudhaaf ture irratti yaalii ajjechaa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo irratti taasifame akkasumas gareen miidiyaa keenya kan ONNs bakkuma sana ture rakkoo kana jalaa yookaan yaalii ajjechaa kana jalaa bahee jira. Haalli naannoo sanatti yookaan bakka sanatti ta'ee maal fakkaata ture? Maaltu ture ka jedhu gama keessaniin ga'uudhaaf hoogganaa adda bilisummaa Oromoo jila sana hoogganuudhaan bakka sana turan Jaal Kennasaa Ayyaanaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo akkasumas garee ONN bakka sanatti argaman irraa stuudiyoo keenyatti affeerree jirra kan hordoftan kabajaadhaan isin affeera. Keessummoota koo gariin gaawwaa hilloonuma kan kooti keessummootuman jedha akkasuma hoogganaa adda bilisummaa Oromoo miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Kennasaa Ayyaanaa hundi kan keessanuu baga haala taatee sanirraa lubbuudhaan baatanii as geessaniin jedha. Meega namoonni kanneen lubbuudhaan wareegamanis jiru kan madaa'anis ni jiru kanneen miidhaan adda addaa irra gaggeessi ni jira akkuma miidiyaalee hawaasaa fi riippoortaroonni yookaan immoo gareen keenya waraabee nu dhaqqabsiise daawwataa turretti. Mee maaltu ta'e taa'een guyyaa sanii maal ture akkamitti gara sanatti imaltanii maaltu ta'e daawwattoonni keenya caalaatti akka hubataniif mee kanaan haa eegallu. Dasuu maaltu ture mee? Ka garee kana garee garatoomi Firaa'ol isa kaan warra siyaasaa turanii ani kan ta'e Kogummaatti kan agarree naasaa kan naqee miidiyaa ONN irraa nama sadiidha. Ani du'aachumaan deeme malee hojiidhaaf turre kan deeme eebbisee fi ogeessa kaameraa keenya jaallataadha. Kan ta'e akkasidha. Ganama kaanee deeme achi geenye sa'a 11tti magaalaa Boofaa yookaan immoo Warjii jedhamtu sana ga'e sa'a 11tti ganama jechuudha kan lakkoofsa Oromootti. Achi geenye ogaa dhaqnu namni baay'eera. Jila abaaboo kana keessana kiiloomeetira hedduu deemaniitu kan isaan dhufanii simatan namoonni mootoraan baay'eedha jechuudha. Magaalaa keessattis ba'anii namoonni baay'ee simataniif kan agarreerra. Waajjirri abaaboo inni eebbifama jedhamee dhaqame suni uummataan ijaaramee jedhamu odeeffannoo qabna. Namni baay'ee mooraa keessa jira. Alaabaan ol fannifamuuf finyoon itti hidhamee taa'a. Amma ogeessi kaameraa keenya waraabaa ture namoota waggaa simatuudhaaf ba'an sana nuti konkolaataa keenya keessaa buunee suuraa tokko illee kakkaafnee obbo Kennasaan fa'a konkolaataa keessaa bu'anii yoggaa mooraa waajjira sanaa seenuuf jedhan wanni fannisuuf natti fakkaata alaabaa baasuu natti fakkaata. Humni waraanaa liyyuu haayil jedhamu kun uffata haaraa uffata tokko humna waraanaa addaati kan poolisiin idilee reediyoo quunnamtii baatee deemu isaanii hoogganu gamarraa karaa gabaa achas yaa'anii dhufan. Ani waraabaan turellee waan sana eebbiseedha kan gabaastu wanni nama gargaara seenee waajjira eebbifamuuf jedhu agarsiiseen laayifii booda asitti deebi'an otoo waraabaa jiru. Waraanni dhufe jedhanii uummanni wacuutti ka'e. Waraanni dhufe sun akkuma dhufetti gaafii tokko hin gaafan bombii darbate. Bombii nama boosisu. Bombii aaraa jechuudha. Bombii aaraa darbatanii sabooda dhukaasni bane. Waan sun akkam ta'e sabooda haasa'uu dandeenya. Kana kan ta'e sabooda waan hedduu. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun magaalaa Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatti magaalaa Warjiittidha. Waajjira adda bilisummaa Oromoo banamuudhaaf jedha. Sirna kana banuudhaaf kan argaman miseensi shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaati. Uummanni immoo baqataadha jira. Sababii isaan baqataniifis waraanatu dhufaa jira. Eebbiseenis bakka waraabbii sana turte wayita haga ta'e waraabaa turtanii sana booda wayita dhukaasni banamu fiigicha itti fuftanii mee taatee yeroo sanaati immoo wanirraa
nu yaadachiistu qabda yookaan daawwattoota keenyaaf. Egaa duraan dursa rakkoon rageef yaada keenya akkasumas uummata biraan ga'uudhaaf bakka kanatti nu afeeruu keessanii fi maqaa daawwattoota keenya akkasumas miidiyaa ONN nan galateeffadha. Rakkoon bakka sanatti ta'e rakkoo baay'ee nama qaanfachiisudha. Akkuma waliigalaattiyyuu nuti bakka sanatti kan argamne wanta achitti sagantaa sanarratti waan kamiyyuu gabaasuudha kan nuti deemne. Akkuma achi geenye konkolaataa irraa buuneen gara eebba waajjira sanaatti kan imalaa turre. Akkuma konkolaataa irraa buuneen gara waajjiraatti imalaa turreeni namni walii gadi fiiguu jalqabe. Achiin booda gaafan akkas ilaalu ijoolleen qeerroon jalqaba irratti osoo gara magaalaa sana naqin fageenya irratti mootaraa fi akkasumas immoo baasii uummataatiin uummatiin nutti dhufee nu simatee simannaa geggeessanii turan jechuudha. Uummanni kun nu simatee akkuma gara magaalaa seeneen dhaabbatanii gara eebba waajjira sanaatti buunee imaluu jalqabne. Akkuma buunee imaluu jalqabne sanaani ijoollee qeerroon fiiguu jalqaban warri sila nu simachaa turan jechuudha. Warri alaabaa baatanis fiiguu jalqaban. Achumaan qophiin sun maal akka ta'u waajjira sana suuraa kaasuuf jedheen mobaayilii koo viidiyoo irra kaa'een gaafan akkas qabu humni waraanaa akkas gadi fiigaa dhufe. Gaafa inni fiigaa dhufu achiin qabee viidiyoon waraabaa jiru sanas lammatas keessummoonni saganticha sanarratti affeeramanii deemanis konkolaataa irraa bu'anii gara sanatti waan imalaa jiraniif guutummaa sagantaa sanaa waraabuudhaaf mobaayilii kootti mobaayilii gaafa inni viidiyoo irra godhu humni waraanaa achi as fiigaa dhufe. Gaafa inni fiigaa dhufuun viidiyoon achi uummatatti qabee jiru sana viidiyoon uummatatti qabee jiru sana gara humna mootummaa hidhatee lola kana balaa kana qaqqabsiise irratti viidiyoo kana achi qabe. Hanga ta'e anu viidiyoo sana waraabaa jiru dhukaasi kun gaafa ilaalu uummata irrattidha kan xiyyeeffatame. Uummatuma bakka waajjira sana jirudha. Uummati fuuldura jira. Humni waraanaa immoo dudduubaanidha kan jiru. Silaati rakkoon akkasii yeroo kan biraa sargee waan tureefu nama tokko sagantaa akkasii irratti yookaan adda facaasuu barbaadan irra qabaafamee dhukaafama ture. Silaa sagantaa kana guutummaa waraabuu hin danda'an ture. Amma hoggaan ilaalu dhukaasi sun kallattiidhaan hooggantootaa fi namoota keessummaa ta'anii dhaqanii fi uummata irrattidha xiyyeeffatamee kan dhuka'e. Yeroo jalqabaaf gaafa argu uummata irrattidha kan dhuka'e. Achi gaafa ilaalu gara hooggantootaatti deebi'e. Saniin booda anattis waan dhufaa jiruufin fiiguu jalqabe jechuudha. Yaada kaan immoo boodumatti deebinee haala jiru ilaalamee gara hoogganaa adda bilisummaa Oromoo kan waajjira san banuudhaaf jila deemaa ture hoogganaa turan Jaal Kennasaa tan deebi'a. Jaal Kennasaa ammallee irra deebi'ee isinis haa ta'u waayilan koo jaallan walumaa gala uummata kan hafe bagaa hafe jechuun ni fedha. Mee haalli ture akkam ture? Akkamitti Finfinneedhaa kaatanii gara sana deemtanii maaltu isin mudate? Tolega anis duraan dursee haala ulfaataa uummata keenya ona boosat kan magaalaa Bofaa hoogganoota adda bilisummaa Oromootii fi miseensota adda bilisummaa Oromoo waajjira kana banuudhaaf gara sanatti bobba'an akkasumas immoo dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo mudate kana haala akkaan ulfaataa baay'ee waan nama gaddisiisu kana akka nuti gurra uummata Oromootiin geenyu rakkoo kana waan mudate kana nu afeeruu keessaniif yookaan istuudiyoo keessatti nu waamtee nu gaafachuu keessaniif galata guddaa qabdu isiniin jedha. Utuun kallattiin gara gaaffii keetti hin dhufin waa xiqqoon achi deebi'ee duubatti deebi'ee waa dubbachuu barbaada. Adda bilisummaa Oromoo yoo xiqqaate waggaa 45f qabsoo hidhannoof qabsoo siyaasaa walitti qindeessee dhaaba hangafa jaarmiyaa sirnaatiin ijaaramee gabba'ee uummata kanaa fi qabsoo geggeessaa ture ta'uu walumaan beeknaa kun seenaadha uummati hundatu beeka. Dhaabi kuni baroota haka kana yeroo lolaa ture keessatti fedhii lolaa yookaan fedhii lubbuu namaa wareeguu yookaan immoo fedhii qabeenya uummataa kan ittiin lolamu sana baasuu qabaateetu hin taane rakkoon politikaa uummata Oromoo
karaa nagaatiin furamuu waan dadhabeef ture jecha. Kuni bara Haile Sillaasee keessas rakkoon poolitikaa uummata Oromoo furamuudhaaf karaa nagaatiin rakkootu ture. Rakkoo sana furuu irra warra qabsaa'ota uummata kanaaf qabsaa'anitti yaa'anii warra akka Jaalleelamuu Gilxuufaa ajjeesuudhaan dhimmi kun yookaan rakkoon kun ni furama jedhanii akka itti yaadaa turani kana godhaa turan. Jaalleelamuu faanni wareegamanii garuu qabsoon Oromoo elemoo meeqa dhalcheetti fufamanii boodatti illee hin deebine jechuudha. Bara dargis yoo ta'e akkasuma amma bara wayyaanee dheengaddaatti mootummooti darbeedhaan uummata Oromoo bulchaa turanii mata jabeenyaan dhimma Oromoo kana karaa nagaatiin akka furamu hin barbaadan turan. Haa ta'u gaa qabsoon deemee qabsoodhaan qabsoon siyaasaa walitti adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa ture deemee kan warri biraas godhan hojii walitti dha'amee yeroo darbe kana gaa yeroo araaraaf nutti dhufanii nu gaafatan kana rakkoon jiru kun iyyuu karaa nagaatiin malee furamuu hin danda'amu kan jedhutti amananii warra amma akka mootummaa ce'umsaatti biyya bulchaa jiran kuni adda bilisummaa Oromoo dhufee karaa nagaatiin biyya isaatti deebi'ee qabsoo karaa nagaa gaggeessee rakkoon akka furamuuf nu waamanii nus gaaffii sana fudhannee karaa nagaatiin hojjennee rakkoo uummata keenyaa furuudhaaf shakkii tokkollee waan hin qabnee fi dhufnee biyya keenyatti deebinee jechuudha. Akkuma biyya keenyatti deebineeni utuu hin turin utuu hin bubbulin xaxaan biraan nu qabatee jechuudha. Kana gamba diteelii isaa yoo seenuu baannee akkuma dhufneen namoota keenya hidhuu, miseensota keenya hidhuu, hoogganoota hidhuu, waa jiran silaa banannee hojii keessatti hojjenne jennee naannoo dhiyoo Finfinnee kanatti illee babbanannee cufuu fi nu dararuu fi bakka tokkotti marfamnee akka nu teenyu akka nu waan hojjenne gochuun egaa waanuma argamaa turedha. Haa ta'u obsa guddaadhaan hoogganni kun kana qabatee seera waama taanee karaa nagaatiin dhumne karaa nagaatiin hojjenna kan jedhutti waan amannee dhufneef jennee gara mircaa boordittis immoo waan na barbaachisu hundayyuu galchine. Dhaabii waggaa 45 uummata Oromootiif qabsoo godhaa ture. Akka haaraatti deebisee hooggana isaallee haaraa filatee sagantaa siyaasaa isaas akka heera biyya kanaatiif seera biyya kanaatii wajjin ta'utti tolfatee warra boordii filannoo biyyoolessaatti galfannee jechuudha. Hanga kana keessatti iyyuu danqaa meeqaa fi rakkoo meeqa obsaan qabnee hin dubbannu yoo gabbaanee dubbanne illee rakkoo biraa uuma ka jiruun obsa guddaadhaan rakkoo nurra gahaa ture kanas qabaa turre. Haa ta'u gaa warri boordii kun ulaagaa hundayyuu guutuu keenya ilaalanii waan barbaachise guuttattanitti nuun jedhanii gaa laayisensii ittiin karaa nagaa deemnee biyya kana keessatti hojii siyaasaa hojjennu uummata keenya dubbifnu sagantaa keenya itti himannee gara filmaataatti dhiyaannu nuu kennanii akka laayisensiin kun nuu kennameen egaa akkuma hundi keessanuu beektanii isinis warra gaazexeessootaa nu waliin bobba'aa turtanii deemnee waajjiroota keenya bakka garaa garaatti banachaa turre uummata keenya dubbisaa turre jechuudha. Inni kunis qaamuma sana keessan kan boosattee kuni gaafa 15 baatii lammaffaa 2020 isa dura waajjira banachuudhaa fi bulchaan naannoo sanaa ka naannoo Adaamaa jiranii xalayaa beeksisuu lafatti waajjira sana bannutti akka galchan nu himanii nullee irratti argamne guyyaa nama tuqe kana gaafa 15 duwwaa 2 bara 2012 kadhannee waajjira sana bannuuf waajjira keenya guddaa muumichaa kan guulallee gaafatanii akka kanatti xalayaa barreessanii tokko poolisa naannoo sanaatti 2 bulchiinsa waliigalaa naannoo sanaatti 3 warra ganda sana bulchuutti kennuu isaanii nu himanii kanaaf egaa himaniiru diddaa wanti jedhamus wanti deebi'ee hin jiru waajjira banuudhaaf egaa gaafa 15 duwwaa 2 2012 kana ganama jila asirraa gara sana deemuu qabadhee jila qabadheen deeme keessaa miseensi gumii sabaa Jaalli Bilisummaa Lamaayyoo keessa ture. Akkasuma immoo gaazexeessootii ONNs nama 3tu na waliin ture. Warra kanaan wal qabannee ganama Finfinnee irraa kaanee egaa toora naannoo sa'aatii akka lakkoofsa Oromootti sa'aatii 11tti dhannee bakka sana geenye jechuudha. Egaa utuu bakka sana hin ga'iin karaatti qeerroof qarreen uummati magaalaa Bofaa sana keessa jiru motor saayikiliidhaa fi makiinota adda addaa qabatanii lafa dheeraa kiiloomeetira dheeraa deemanii dhufanii nu simatanii simannaa isaanii kanaan qabamnee egaa gara magaalaa sanatti dhannee seennee jechuudha. Magaalaa sanatti gaafa dhannee seennu bakki itti waltajjiin sila haasaan godhamuu fi bakki itti waajjirri banamu bakka adda addaa ture.
Kanaaf bakki itti waajjirri banamu utuu bakka waltajjii sana hin gahin waan ta'eef dursa waajjira kana nuu bantanii waajjira nuu eebbiftanii alaabaa kanas nuu baaftanii achii boodammoo waltajjii bakka waltajjiin itti godhamu uummati hedduu walitti qabamee jira. Gara sana nuu dhaqxu asumatti nuu baanu jedhanii nu gaafatanii utuu konkolaataa keenya keessaa hin bu'inii gaazexeessaan ogeessi kaameeraa keenya kan nu wajjin deeme darbee bakka waltajjii deeme. Kanaaf inni akka achi deebi'ee sagantaa asitti godhamu kana waraabuu fi xiqqoo nu obsaadhanii akka itti hanga xiqqoodhaan makiinaa keessa teenyee gaafa ogeessi kaameraa sun deebi'ee dhufu bu'aatii kana nu eebbisaa alaabaa keenya ol baasaatii sana boodammoo bakka haasaa dhaqanii uummata keenyaaf haasaa nu gootu nu jedhanii akkasitti akka konkolaataa keessaa buune jechuudha. Akka konkolaataa kana keessaa buunustis makiinaa keessa turree waan tokko hin turre. Uummatii hagi tokko warri lafa waltajjii irraa hafee sagantaa naannoo kanatti gaggeeffamu irraa qooda fudhachuudhaaf gara kanatti dhufanii uleen tokko harka hin jiru, baalli tokko harka hin jiru, dubbiin tokkos hin jiru, wanti nu agarre tokko illee hin jiru jechuudha. Waraana sin agarre gaafa dhanne nuyi hanga dhukaasii ta'u kanatti waraana sin agarre. Booda buunee egaa anatu dura deemaa balbala dallaa alaa kan waajjiratti ol seenu sana yeroo man akkas miila ol fuudhee darbu dhukaasii yandoo dhumti nurratti dhuka'u agarre jechuudha. Dhukaasi kun immoo dhukaasa nama tamsaasuudhaaf yookaan sagantaan sun fashalu jedhanii godhan utuu hin taane intentionally nama ajjeesuudhaaf kan godhame gadi qabame mudhii namaa irratti mataa namaa irratti gadeetti namaa irratti kan dhufe jechuudha. Shawaa Bahaa Magaalaa Kanagaa rasaasi suni jalqaba numarratti dhuka'ee anatu dura deemaa ture anumarratti dhufee uffata uffadhu kanarratti gadeettii koorratti gurra koorra mataa koorra iyyaa mana bira daddarbe jechuudha. Sana booda achi deebi'anii makiinaan keenya illee kan sochoonee fi gommaa rukutanii jechuudha gommaa makiinaa. Amma namni iddoo sana jiru gaafa dhukaasi kun ka'u uummati hin horee jechuudha. Namuu gara garatti ce'ee anillee gara itti goruun dhabee booda namni warra jechuu wal kuffisuu mi'a saaggatu akkisaa gaa ulfaataadha akka itti namatti malee dhukaasa gadi qabee tole jedhamee akka itti namatti dhukaafamu keessatti namni lubbuu isaa baafachuudhumaaf waan tattaafatuu fi wanti inni godhuu fi wanti ta'uun beekamu. Inni kaan moobaala harkaa bu'a. Inni shaanxaa qabu shaanxaa harkaa bu'a. Inni jakkeetti harkatti qabatee jakkeetti harkaa bu'a. Kana qofa iyyuu mootuu hin taane karaa namirra fiigu kun karaa dhiphoo tokkittiidha waan taateef karaa dhiphoo kanarratti nama hedduutu irratti kufe jechuudha. Nama hedduutu irratti kufe. Akka fakkeenyaatti seellee na fuuldura fiiddi turtee ana ijoollee qacarraaqee warra qeerrootu na qabee na harkisanii gara sanaan na baasuudhaaf tattaafatamaa ture. Lafa isheen kuftetti nama hedduutu irra jetee darbee seellee lafa isheen kufte sanarraa ol kaaseen gara tokkotti qabeen illee bira darbee. Kanaaf taargetiinsaa akeekisaa numa warra waajjira guulalleerraa dirqama fudhatee dhaqee taargeeffatanii ajjeesuudhaaf kan ta'edha jechuudha. Jila an fuudhee deemee fi ana addatti immoo ana irratti qiyyaafatame. Kanaaf ragaan hedduutu jira. Viidiyoon sun illee ragaa ta'a jechuudha. Duraan waraanni sun samii keessaa gadi hin buune lafa keessaa ol hin baane. Dhokatee jechuma ture. Nu hin argin malee. Uummatu duraan yaa'ee iddoo sana jira.
utuu uummata sana achi heeruuf ta'e nu dhaquu keenya maaliif eegu ture? Iyyuu karaatti nu deebisuu hin danda'u turan. Garuu taargeetu nu godhanii gaafa nu dhufnee bakka sagantaa sana geenyee waajjira sana eebbisuudhaaf itti seenutti kallattiidhaan immoo nurratti taargeeffatamee dhukaafamuun isaa suni egaa numarraa dhimma qabaachuu fi jila na wajjin deemee addatti immoo anarratti kan xiyyeeffatame ta'uudha. Kun waan nama gaddisiisuudha. Kana kan nurratti raawwatame jechuudha. Tole mee kan keessan abbo Kennesaatti boodatti deebi'aa dassumee ammallee dabalataan waan akka nama gaazexeessaatti waan lafa naannoo sana ture irra hedduu akka gabaasa irratti dhageenyetti dhukaasni sa'aatii dheeraadhaaf yookaan yeroo dheeraadhaaf deemaa ture. Namoonni ajjeefaman kan suuraadhaan deeggarame akkuma jiru kanneen madaa'an kanneen ammoo miidhaan adda addaa irra gahe qabeenyi manca'ee fi saamamee akka jiru dhageenye mee waan argitan qabatama maalitti dabaltee deemta? Nan diirama jechuun qaba ture firaa ol duraan dursee uummata qaamni isaa irratti kan jira miidhame baay'ee kan itti dhagahame jechuun barbaada akka ONN'tti illee kabiraa kan nu daachiisan kan mana isaanii nuu kennanii da'oo nuu ta'aniin baay'ee isaan galateeffannaa. Boodatti deebina taa'ee nu gaafattee fi akkaataatti baanes warri nu gargaaran baay'ee galata qabuun jedha yoo sagantaa kana hordofanii. Kan ta'e akkasiidha akkuma dura dhaabee sii kaasaa isaan ol seenanii mooraa ni baasuudhaaf isaa booda dhuguma akkuma obbo Kennasaan jedhan wanni waraanni achi hin turre. Isaan waa mooraa seenu. Waraanni addaa jedhamee dhiyeenya kana leenjifamee bee uffata reenjarii fakkaatu tokko magariisa fakkaatu tokko uffatan qaqallaan tokko yaa'anii dhufanii gara nama 7-8-9 ni ta'u. Achi keessa poolisii idileen tokko jira guddaa tokko abaabaa gurraacha. Isadha gobaa ka jedhee jalqaba. Gobaa? Naqaa jechuun itti dhukaasaa yookaan immoo dhaanaa jechuudha. Gobaa jedhe maal akka ta'e maal akka goban hin beeku. Jennaani akkuma dura jedhe boombiin imimmaan nama buusisuu fi qawween jalqabe. Eebbisanii soraabaa turte anis eebbisee gargaaruudhaafanii laayifii feesbuukii seeneen ture feesbuukii koo warri folloo godhan erguu danda'u. Akkuma ibsuu jalqabeen uummanni baqachuu jalqabe. Kan beeksisaa jiru jechuudha laayifii darbaa jira. Uummanni kunoo baqataa jiraa jedhee otoo dubbadhaa jiru waraanatu nutti dhufee jiru waraanni nutti dhufaa jira jedhanii odeessaa turan namoonni. Akkumas gaaniin isin eenyudha eessaa dhuftanii hayyama qabdu moo hin qabdanii jedhanii namni nama gaafatan jiru. Namichi inni uffata poolisii Oromiyaa idilee uffatu sun quunnamtii reediyoo quunnamtii qaba gobaa jedhe. Baatutti ka'anii boombii darbatan. Isaa booda hunduu kaameraan koo sarabuu dhiise maaliif hunduun baqataanis baqachuu danda'a ture. Akkuma guguufnuuti dallaa sana caccabsee namni yaa'ee qoraatti illee qaba ture. Kan walirra deemeeru lakkoofsa hin qabu. Kan madaa'e illee harkisaa rukutamee eebbisee fa'aa biratti ni jira. Gaarummaa miilli isaa baasetti bahinan. Isaa booda mana namaa seennee mana namaa nu dhoksanii gariin immoo sodaatanii balbala isaanii cufatu namni bakka seenullee dhabee rakkateera. Akkuma namni gariin nama quba dhokse kan sodaatee balbala isaa cufatillee ture. Isaa booda poolisiin waraanni suni magaalaa keessa deemee nu dhukaasa. Kan nama jaldeessaa dhi'uu tokko nu dhukaasa. Hoggaa jalqabu waan achi tureef kan ta'e rasaasa gara samiitiin ture dhokaa'e gara samiitiin ture dalguma dhukaasaa turan anaanoo jaagu guufeetoo fiigaa jirru kana jala na bayira garaana jala rasaasni jechuudha. Gariin uummatatti dhukaasaa faana fiiguu duubaan gariin immoo waajjira sabbanamuuf jedhame sana tumaa turan. Eebbisee irratti dhaabbituu baase duuba sana turte baqattee rasaasni inni waajjira keessa bahee sun akkamitti akka isheen rukunneeyyuu hin beeku duuba isaa turte isheen immoo. Zan kawali galatti sa'aatii tokko sa'a 11 achi geenye jalqabe waan achi. Sa'a 11 achi buufnee hin turre daqiiqaa 5 hin ta'u sa'aatii 11 achi geenye daqiiqaa 5 hin ta'u kan jalqabe dhukaasni suni hanga sa'aatii 1:45 sa'aatii booda jechuudha. Akka biyya kanaatti sa'aatii 5. Sa'aatii booda immoo sa'a 7:45 dhukaasa ture. Sa'a lamaa oliif jechuudha. Sa'a 2:45 daqiiqaa 40 dhukaasa ture. Dan achi keessatti mana namaa fa'aa deemanii nama sakatta'anii rukutamanillee ni jiru jedhan. Bakka nuti dhokannee jirrullee balbalatu cufaa ta'e malee bananii seenuu yaalanii turani karra. Balbalatoon taane karraadha. Cufaa taanaan darban malee seenuuf turan moo bakka godhanii.
booda dee lammaffaatti nuti dhokannee jirru immoo dhufanii achittis mana bal'aa baay'ee jira fuudhanii baanqee nu dhoksan barbaacha dhufanii jechuudha. Achi keessa ijoollee hambiraa jirtu arganii fudhatanii deeme. Mooraa nuti keessa jirru jechuudha seenanii. Kan tokkoffaa qabame mataan isaa mataa guduruuti. Tumaa deemanii fuudhanii. Jaarsa tokkos kan nu faana deeman jiru bakka biraatti dhaqannatti fakkaata. Isaaniin illee fuudhanii gadi bahanii ufira taa'itii ka'e jedhanii ajajanii warri waraanni addaa kun. Poolisiin gameessi tokko jira. Inni dhiisi umurii. Jaarsi kun maal jedhanii tolee ergati jettee nan jedha umurii kanaan garuu nan danda'a aaree jennaan. Poolisiin tokko dhiisi sana umurii isaanii guddaadha jedhanii. Isatu gorsaa ijoollee kanadha. Jaarsi baqatee jira mana sana keessa. Inni nama achii miti. Ijoollee fumaa keessa okkatti teessu balballi cufaadha. Gani waan akkasitti ta'ee isaa booda namni du'ee jira. Amma gurbaan tokko fa'aa amma Facebook irra kan deemu miilli isaa dhahame. Yaan sun Adaamaarraa dhaqe. Adaamaarraa dhaqee karaa irratti faayaa gurgurata. Faayaa alaabaa fa'aa qabdu, kan Oromiyaas kan Abaawos qabdu gurgura gurbaan. Dhugaa dhufanii dhukaasa jalqaban. Akkuma isaan jedhan dhukaasni jalqabame gurbaan immoo karaa gama ture illee nu gurguraa jiru. Karaa konkolaataatiin gama. Isa dhahan iddeen gurguraa jiru. Miilli isaa dhahameetu inni iyya maaloo tonni jedhu dabalaniif. Rasa lammataa naan jechuudha. Kan madaan akka dhagayeetti baay'eedha. Ijaan garuu lakkoofsaan amma jechuun danda'u. Kan rasaasaan madaa'in jechuudha. Kan qoraattiin dallaan maal qaama isaanii miidheeru hedduutu jiru. Hamma nuti galgala isaa achi baanutti magaalaa keessa tokko namni socho'u hin jiru. Waraanumatu jira. Baadiyyaa isaas marsees mooraa keessas waraan dabalataan dhufeera. Dukkaanni cufaadha. Mana bunaallee ani jaaniin agarree jiraachuu isaa garuu dukkaanni cufaa ture. Manni jireenyaa sun cufatee mataa. Nama du'eef nama jiru nama madaa'ee nama wal jalaa badee telefoonaan warra bilbilanii bakka nuti qubanne tokko amma ijoolleen kola maddee jirtu beekuu jedhanii iyyaatu. Telefoonni isaaniis hin dalu. Moobaayiliin akkuma bokenna isaan jedhee moobaayiliin hedduutu gaabaqatu namni hunduu meeshaa isaa lafatti gaggateera. Moobaayilii sana guurrachuun ture waraanni guurrataa ture. Borsaan hoggaa babbadu borsaa keessaa horiin fudhatame jedhanii warra himatan addee dhokannee jirutti warri himatan dhaga'ee jira. Saamichi ture warri jedhanis ni jiru waan kana waan irraa. Sallee dhaga'ee dukkaana keessa amma waajjira eebbifamuuf jedhee kana cinaa dukkaanni jira. Dukkaana sana rasaasaan gubanii jedhan. Isas uraan agarree warra argitunatti. Rasaasaan gubanii tumanii gurbaan abbaa dukkaana sanaallee dhahamee dukkaana isaa keessa seenanii wanta dhugaatii kana lallaafaa isaa ta'uu bishaan isaa ta'uu waan achi keessa argatan dhugaa turanii jedhe. Kana jaa'in agarree waanuma namoonni haasa'an. Tole mee isinitti deebi'a. Sana booda akka viidiyoo ogeessa kaameraa keenyaa waraabirraa daawwannetti uummata namoota hamma ta'een marfamtanii miliqxanii gara magaalaa keessaa gara naannoo baadiyyaa keessaa lafa dheeraa miilan deemaa turtan garee miidiyaa ONN wajjin fi namoonni gariin isin wajjin akkamitti haala sana keessaa baatanii qabeenyi isin fudhattanii deemtan konkolaataa dabalatee akkam ture konkolaachisaan keessan hoo maal ta'e mee sanuma isin hima. Tole egaa dhukaasi kun ta'uu dura namni isin eessaa dhuftanii maaliif dhuftanii yookaan immoo waajjiruma kanallee banuun hin danda'amu yookaan ni danda'ama jedhee namni waan tokko illee nu gaafatee hin turre. Akkuma sila jedhe uummati uummata nagaa waan tokko harkaan qabu baalallee harkaan qabu baala tokkollee harkaan qabu akkasitti uummata nagaa fi nullee immoo warra nagaadhaan karaa nagaa hojjenna jennee dhanne hooggana olaanaa asii jila kana fuudhee dhaqee dabalatee waajjira keenya guddaa guullallee irraa rasaasa akkasitti nutti roobsame jechuudha. Yeroo rasaasi roobsamu kana akkuma sila tuqe rasaasi jalqabaa gara keenyatti dhuka'ee inni kabiraan tuman arguyyuu gommaa makiinaa rukutan. Akkanuma makiinaa keenya illee kaafannee hin deemne yookaan makiinaa sun akka inni fudhatamuuf jechuudha. Eegasii makiinaa sanaa charkeema qofaan harkisanii mi'i keessa jira akka walii galaatti. Mi'i kan tuuta na wajjin deeme hunda yaallanna wajjin deemanii hunda shaantaan isaanii uffati isaanii akkasuma mi'i xixiqqaan akka waan chaarjirootaatii fi
kanneen maallaqa illee shantaa sana keessaati uffata sana keessaa qabannee jiru. Kan koollee ni ture. Kun hunduu achuma keessatti shufeerritti cufee bu'ee yeroo sana shufeerris gaafa dhukaasa kun ka'u birratee inni ofii isaatii akkuma namoota kaanii fiigee mana namaa seenee inni eegasii makiinaa isaatii ijuu walitti hin deebine tiraanspoortiidhaan akkuma keenya gara Finfinneetti deebi'uu danda'e jechuudha. Kanaaf makiinaan suni achumatti fudhatanii waajjira isaaniitti geeffatanii akka amma ammaatti achuma jira jechuudha makiinaan sun. Inni kaan egaa makiinaa qofatu hin taane haala itti baatan jedhu haala baay'ee ulfaataa ture. Ani dhugaa dubbachuudhaaf keessa kootti waan ture yeroo dhugaasi sun dhuga'e. Amma kana booda maal gochuu qabna eessa iyyuu uummati Oromoo qabsoo isaatiif silayyuu wareegamaa ba'e. Asumatti hunda keenya nu waafixan jedhu murtii koo ture. Garuu ijoolleen qeerrootii fi jaallan kanaan dura akka adda addaatti wal bebeennu achi turanii isaan sun dhufanii natti namanii na qabanii nu haa rukutu malee jedhanii ofii bira isaa tattananii ana na dhiibanii egaa karaan sunis dhiphoodha. Karaan hin jiru. Magaaluma sana keessa mana namaa jiran akkasii baasu, mana namaa jiran akkasii qabu, warra duduuka deeman irratti tumu, mataa irratti, uffata namaa irratti. Amma akkuma carraa ta'een rukutan malee waan hafe hin jiru. Uffata uffadhee deemu jakkeetti dudarratti narkutti irratti gubdeetti jechuudha. Akkasitti egaa dhiibanii ani warra kaan waan narraa goranii fi warra kaan dhiisee illee ofii kooti lubbuu koo qofa akka isaan na baasan hin barbaanne nan didee garuu humnumaan na qabanii warra gaazexeessotaa keessaa jaallataa dhaabanna waliin ture na qabanii achi na baasanii iddoo magaalaa keessaa gaafa achi baanee jennu qabatallaa tokko keessa nu baasanii gara baadiyyaatti achi nu baasan jechuudha. Yoo xiqqaatee lafa kiiloomeetira 10 hanga 15 ta'u gaara keessa nu baasanii garaa sana gajjabiin jiru lafi sun caccabaadha. Haala akkaan ulfaataa keessatti egaa deemuu qabdanii nu hordofaa jiranii karaa biraatiin immoo paatrooliidhaan immoo mataa nu maraafaa turan. Nu gochuudhaaf gidduutti nu galchuudhaaf. Isa kana sodeessi waan argamee fi hoogganaa dafee danaa bahuu qaba jedhanii ijoollee murteeffatanii egaa akkasitti na dhiibanii nu bora harkifnee dhuma egaa karaa nu hin jiru gara karaa amma tokko namirra deemuu danda'utti nu baasanii achirraa egaa uummata naannoo fi qeerroo naannoo sanaa akkuma bodosoonis jedhee guddaa galata qabu lubbuu keenya hambisuudhaa fi isaantu wareegama kaffalee akkasittiin egaa gara karaa hanga tokko xurree xiqqoo tokkotti nu baasanii achirraa egaa makiinaa barbaadannee geejjiba nu barbaadan achirraatii gara magaalaa Adaamaatti nu deebisanii jechuudha. Tole amma egaa taatee guyyaa sanii erga wanni hedduu turraa ibsamuu danda'a tarii kana caalaa jiraattonni magaalaa sanii kan magaalaa sana keessa wayita sana sirna sanaaf achitti argamanis haasofsiisee isaan illee waan jedhan isaan irraa illee itti dabalataan kan ibsinu ta'a. Warreen ijaan waan sana arganii fi haala sana keessa turan odeeffannoo dabalataa irraa daawwattoota keenya biraan ga'uu dandeenya. Adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoo gaggeessa. Tole. Maayikii qaba. Waa'een konkolaataa qabeenya arga ka'e waa jechuun barbaada. Tole. Dabale. Qabeenyi keenya badeera. Miidiyaatti. Kan miidiyaa. Maal fattureechi keessaa istaandiin keenya tureera. Kaameraa qofadha kan jaalataan fudhatee bu'e. Kaameraan, maayikiin, ibsaan, memorii kaardonni, boorsaa guddaa faana duuba makiinatti fe'amee ture. Kaameraa tokkittiidha kan inni fudhatee bu'e. Kanaaf qaamni dhimmi isaa ilaallatu qabeenya keenya illee kan nu deebisuun gaafanna akka ONN jechuudha. Nuti bilisadha hojii bilisaa hojjechuuf deemnee gabaasa hojii misoomaas hawaasummaas naannoo sana kan jiru hundumaa gabaasuudha kan deemne. Kan nu affeere garuu nu gaafatee adda bilisummaa Oromoo nu affeerraan dhaqne. Kan aanaa sanaa jechuudha. Odaannu isa qofa miti nuti gabaasu. Kanaan dura gochaa turre godinoota adda addaa waggaa deemnu waan naannoo sanaaf tolu waan gaarii argine wanta fooyya'uus immoo qabu yoo argine akka fooyya'uuf odeeffannoo mootummaaf kennuufis kanaaf deemne jechuudha. Kanaaf qabeenya ONN akka nu deebisan gaafanna. Kan abbaan qabate jechuudha. Konkolaataan dhaqe sun qabeenya keenya akka dhuunfaatti uffanni koollee achi keessa jira. Kaanis eebbiseen tarii haasa'uu dandeesse eebbiseen maallaqni ishee boorsaan ishee akka jiru achi keessatti hafe. Kanaaf qabeenyi ONN akka nu deebi'u illee gaafannaa jechuudha kanaan wal qabate. Isaa booda mee bokkeen isaatti booda deebitaa wanti ta'e akkatti nuti baane tokko mana namaa keessa dhokan. Waggaa dhokannu kun dura jedhee mana namaa cabsanii bananii seenanii fa'aa nama gadi baasanii kadhaanfaa ture. Nuti sodaannee mana namaa biraatti waggaa seennu kun dura jedhee namoota fudhatanii deemanii nu ammas mana sadaffaa keessa dhokanne waan ta'eef.
Amma gaazexeenyaa miti akka nuun hin jenneef kaameraamaaniin keenya oggaa waraabuu arganiiru nuti oggaa ani gabaasaa ture sagalee kootiin nu argaa turan. Bakkuma nuti jirruttidha kan isaan kallachuun dhukaasaa turan. Namni laayifii riippoortii godhaa jiru gaazexeenyaa miti jechuun danda'an. Otumaan fe'iyyuu immoo ta'e, nu fe'iyyuu ta'e nama siiviliyyuu haa ta'u. Kallachitti dhukaasuu hin qaban turan. Ergasii dhagahanii gaazexeenyoonni as jiru jedhanii gaafa arganii mana naannahanii sakatta'uutu ture. Huleelleedhaan. Achii rakkannee mana arfaffaatti nu beekus ijoolleen miidiyaa irratti waan nu beekanis eebbisee sanas waan beekaniif shamarran dhufanii wayyaa jijjiiranii eebbiseetti mana arfaffaa nu geessanii amma sa'aatii 5 ta'eera gaa 11 faan ta'eera. Amma sa'aatii 6 kana uguramne jira mana namaatti. Miidiyaan as jira jedhanii erga dhaga'anii immoo booddee cimsanii deebi'anii sakatta'u. Dhaqnee booda erga namni ajjeefame sun ajjeefamee booda amma gaambeela hin dadhabanii sanatti fakkaata. Warri qarqara magaalaarra qubatee ture waraanni dhukaasaa ture. Isa humna magaalaa keessa jirutti as deebi'ee walitti dabalan. Uummanni naannoo waan kana beekaniif odeeffannoo kana dhaga'anii unuun karaa baadiyyaatti nu baasanii lafoo gaara nu baasanii gaara nu buusanii gara daqii walakkaa isaatiin ta'u eebbise. Naannoo kana erga lafoo deemnee booda daqiiqaa 40 akkas erga deemnee booda waa bayii qaba. Lafoodhaan nu gaggeessanii akka nama wayyaatti jijjiiranii isheffaatti san motora arganne. Motorrichi seenuu hin danda'u ture. Konkolaataan ba'uu hin jiru, kan seenuu hin jiru, motorri hidhameera. Ijoollee motora qabdus motorris hidhani. Gaafuma dhukaasa jalqabanii ijoollee hidhanii walitti qabanii poolisii keessatti jechuudha. Kanaaf magaalaa sana keessaan ittiin bahuu dandeenyu lafoo qofa. Yoo isin arganii immoo isin ajjeesu waan nuun jedhaniif baadiyyaatti achi nu baasanii karaa baadiyyaa deemnee fagoo booda motora arganne. Motoraan immoo gara sa'aatii tokko walakkaa akkas erga deemnee booda immoo bakka Oromiyaa dhumtu tokko jirti achitti nu buuftee inni arganne baajaajii. Baajaajiin sun immoo kiiloomeetira gara 20 akkas nu geessite Adaamaa nu gashite. Adaamaa sa'a 8 yookaan sa'a 2 akka Itoophiyaatti Adaamaa galle jechuudha. Galgala. Akkasuma kan ta'e. Yaa ta'e wanni nani waan kakkee kana tarii akka miidiyaatti wanni kun akkamitti ilaalamaa lee sirraatti dhufan ture wanni kun qabeenya qofa doon taane nagummaa dhumti akkuma nagummaan hoggana dhaaba siyaasaa karaa nagaa qabsoo gaggeessaa jiru tokko tikfamuu qabu. Gaazexessaanis nagummaan gaazexessaa fi hojii gaazexessummaa tikfamuu qaba gara boodatti dhufeettan deebi'a. Kan keessanittan deebi'a. Erga dhaabni siyaasaa tokko karaa nagaatiin nan gaggeessa jedhe tarii yeroo bal'aa qabaannee bal'inaan mari'achuu yeroo nutti hanqachuu danda'a. Haa ta'u garuu waan dirqama waan fardiidha waan ta'eef waan kana kaasaa jira. Isinii hoogganaa adda bilisummaa Oromooti namni hedduun ni beeka qabsoo hidhannoo irra waggaa dheeraa turtanii waraana bilisummaa Oromoos lolaas lolchiisas hoogganaas turtan namni hedduun ni beeka ka beeku jechuudha. Dhukaasni bifa kanaa isiniif haaraa miti. Qabsaa'ota bilisummaa Oromootiif haaraa miti. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannootti haaraa miti. Qabsoo hidhannoo ammaan tana qabsoo hidhannoo maleen karaa nagaatiin qabsoo gaggeessaa jedhee murteeffatee beeksisee mootummaan illee kana fudhateeti qabsoo karaa nagaa gaggeessaa ka jiru. Uummanni biyya kanaas haa ta'u addunyaanis ka beeku. Isin akka hooggana dhaaba kanaatti qabsoo karaa nagaatiin waajjira banadhaa jedhamtanii yogguu deebi'amee dhukaasni yaaliin ajjechaa isin irratti taasifamu yookaan dhukaasni isin irra banamu. Egereen sochii qabsoo dhaaba kanaa maalidhaa jettu? Tole sana dura naannoo sanatti egaa akka dhukaasii dhuka'een egaa gama adda ga'ee ishee sanatti qoratu tokko barbaada. Akkuma dhukaasii sun jalqabeen nama tokkotu achitti rukutamee ajjeefame inni maqaan isaa Warquu Farajoo jedhama. Kanneen immoo madaan isaanii sadarkaa garaagaraatti madaa guddaa fi xiqqaa ta'u malee namoota 3 tokko Abbaas Jundii jedhama. Inni lammataa Gammadaa Boosee jedhama. Inni sadaffaa immoo Alamaayyoo Morkii jedhama. Kanneen hidhaman hedduudha. Gaafa sanarraa kaasanii hanga amma nu haasaa jiru kanatti illee hidhaan ni jira. Isaan keessaa kanneen ammatti maqaa argannee warra kaan dhokfamanii jiru. Kanneen maqaa argannee tokko Caalaa Tsaggaa'ee, 2 Gadaa Qorkii, 3 Abshir Guddataa, 4 Tolaa Gabree, 5 Baaturee Dagaagaa, 6 Tasfaa'ee Lamuu jedhamu. Warri kuni warra hidhamanii akkaan haramaa keessa jiranidha.
Kanatti dabalee motorsaayikilii yookaan dokdokkeen gaafa sana dhufanii karaatti simannaa o'aanuuf godhanii dokdokkee 50 ol kan ta'an saamamanii makiinaa Isuuzuu jedhamutti fe'amanii bakka sanarraa magaalaa sanarraa fe'amanii saamamanii deemuun isaaniis waan qabatamaadhaan dhageenyedha. Kanatti dabalee magaalaa sana keessatti dukkaana yookaan suuqii nama Isheetuu Badhaasoo jedhamu suuqii guddaa tokko saamaniiru. Maallaqii yookaan tilmaamii maallaqaa wanti sun saamametti tilmaamamuu amma ammaatti kana hin jedhamne garuu yoo xiqqaate gara 200 olitti kan herregamu ta'uu isaati gabaasaan nu gahe. Inni kaan warra reebicha akka herregeetu jira. Lafuma irra goototanii gaafuma sana gaafa argan sana namoonni nagaasa kararra deemu. Kasimannaa sana keessa illee hin jirre. Lafarra goototanii reebanii caccabsanii hagaarraatti lafaa ka'uu hin dandeenye namni qabee fincaan kan baasu namni qabee waan hin nyaatu afaan ka'ee kan nyaachisus jiru. Isaan keessaa tokko Girmaa Raggaasaa, 2 Biraanuu Mootuu, 3 Laggasaa Tasammaa, 4 Nugusee Dinquu, 5 Girmaa Baldaa warri jedhamanii warra akka reebamanii amma haala ulfaataa keessa jiranii jechuudha. Amma odeeffannoo argannetti jechuudha agarraatti. Gara sagaaffii nagaafatteetti yeroo deebi'u dhaabni kun waggaa dheeraa qabsoo dandoos godhaa ture. Biyya kana keessatti humnaan deemuun eenyuun akka hin baafne mootummaan amma mootummaa ce'umsaa ta'ee jiru kun hubachuudhaan nus immoo karaa nagaatiin taanaan araada nama ajjeesuu, araada wal ajjeesuu, araada qabeenya balleessuu adda bilisummaa Oromoo waan hin qabneef durumayyuu utuu haalli nagaatiin rakkoon kun furamu jiraate yoo adda bilisummaa Oromoo dhannootiin seenu ture gaa dhufne isa dhufne immoo haala amma akka ittiin ajjeechaa nu hooggan irratti yaalamuu qofayyuu ta'uu hin taane gara Rabbuma hambise malee yaalii duwwaatu hin taane ta'eerayyuuti. Akkuma ta'ettan fudhadhaa jechuudha. Kanaaf garamitti deema inni jedhu yaaddoo guddaadha. Yaaddoo guddaa qabna. Kadhaabaattis uummata keenya sama yaaddoo keessa galee jira. Wanta amma dubbannu kun sadarkaa guddaatti sadarkaa ulfaataatti baheetu dhukaasi kallattiidhaan achitti nurratti dhukaafamu malee wanta Oromiyaa keessatti ta'aa jiru waan baay'eetu jira jechuudha. Waan nama yaaddessu warri ta'an tokko. Torban darbe kana as magaalaa Baakkootti jilli Jaallabdii Raggaasaatiin durfamu waajjira banuudhaaf gara sanatti sosso'ee ture. Jilli kun akkuma dhaqee magaalaa sana keessa ga'anii dhukaasi ta'ee jechuudha magaalaa keessatti. Dhukaasi ta'ee namni silaa waltajjii isaa irratti argamuudhaaf ture. Namni sirna baniinsa waajjira isaa irratti argamuudhaaf ture gariin akkuma iddoo kanaa oori'ee baqatee akkan sagantaa sanarraa hafu ta'uu qofatu hin taane hoogganna si dhaqe kunis yaaddoo keessa galee dhiphina keessa galee ofirraa bu'ee waajjira banee uummata isaa dubbisee sagantaa dhaabaallee ibsee akeeka dhaabaallee ibsee akkan hin taane akkan ibsee hin galle godhaniiru jechuudha. Kana duwwaas miti. Taatee nama ta'e kuni achitti nurratti ta'ee galgaluma isaas magaalaa Buraayyuuttis wanti ta'e jira jechuudha. Waan nu wal fakkaatu fi haala nagaan hojjechuu keessatti wanti nama yaaddeessu. As magaalaa Buraayyuu kana keessatti nama dhuunfaatu hoteela banata ture. Akka odeeffannoo isaa argannetti achirratti artistoota Oromoos akka isaan achirratti argamaniif waamicha godhee Oromootis abboontota Oromoo achirratti akka argamanii fi abbaan hoteelaas waamicha godhee ture. Bakka waamichaa kanatti dhimmuma tokko malee itti ba'anii dullaadhaan mataa bubburussanii caccabsanii namoota hedduu hidhanii hidhaa keessa bulchan jechuudha. Akka fakkeenyaatti achi keessaa kan kaasuuf dandeenyu kan reebamee fi kan buruqe baay'ee ta'ullee artistii Hawwii Addee Tunash Qannoo Ati egaa nama hundatu beekaa sabboontuu Oromoo artistii umurii ishee guutuu qabsoo kana keessatti fixxeedha. Mucaan kun immoo mucaa biyya alaatti dhalattee biyya alaatti guddattee aadaa waan reebichaa fi waan akkas gochuullee waan nama beektu hin turre akka itti mataa baqassanii egaa miidiyaa irra naanna'aa jira. Akka itti mucaan amma haala ulfaataa keessa jirti jechuudha mana qorichaa dhattee tajaajilamtee garuu lubbuudhaan akka homaan taane dubbatameera garuu haala akkasiis ni jira jechuudha maafani. Ishee qofa miti artistooti hedduu kan mataa babbaqasanii achumatti argineerra miidiyaa irratti. Namoota gariis warra sabboontota waamicha kabajaatiin naqanis akka itti gabbaasanii tumanii dallaa tokko keessatti qabanii tumaa bulanii fatarraa baasanii qullaasanii. Garii isaanii gadhiisanii ganama galanii gariin isaanii immoo ammayyuu lafa isaan ga'anii fi akka isaan ta'an hin beekamne jechuudha. Kana qofas miti.
amma torban lamatti dhiyaata sochiin bifa haaraatiin eegalanii sochii isaan eegalan kuni kanneen adda bilisummaa Oromoo waajjira banee achi keessatti gaafatamtoota waajjiraa godhuu fi koree waajjira sanaa warra ta'anii fi dabballoota keenya iddoo adda addaatti hojii keenya hojjetan hundayyuu itti irratti xiyyeeffatamee bakka adda addaatti hidhamaa jira. Isa kana adda bilisummaa Oromoo dheengadda ibsa baaseera jechuudha. Press conferences godhamee wanti ta'aa jiru kun hundayyuu ibsameera jechuudha. Kanaaf haalli karaa nagaatiin hojjechuu haala baay'ee akka nama yaaddeessu keessa jirra jechuudha. Waan goone laala. Nagaadhaan hojjechuu jechuun nagaadhumaan hojjechuu jechuudha. Waa sibiila baanneen nama waan jenne bakka amma waa ta'e kana hundaattuu wanti ta'e tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf egaa fuulduratti silaa rakkoo biyya kanaatiif furmaata ta'a jennee kan herregnuu fi nuyi kan itti amannee dhumnes lolaan miti. Nama ajjeesuudhaan miti. Nama sodaachisuudhaan miti. Nama doorsisuudhaan miti. Kun seenaa biyya kanaa keessatti achi deebiinee yoo ilaalle warri biyya kana bulchaa ture hundu kanaan bulchaa rakkataa warra rakkisaa rakkoon siyaasaa biyya kanaa yeroo irraa yerootti ittuu daran caalaa dhufe malee wanti inni furmaata argate tokko hin jiru. Silaa kan inni ittiin furmaata argatu rakkoon biyya kanaa dhugaadhumaan dhaaboti siyaasaa karaa nagaatiin deemanii waajjira isaanii banatanii yeroo yeroon isaa ga'u immoo yookaan yeroo kampeen jedhan ga'u immoo akeeka isaanii poolisii isaanii hunduu ibsatee uummata kana dhaggeeffatee abbaa barbaade keessaa filatee akka inni bulchu akka inni isa bulchu isuma keessaa ba'ee isuma akka inni bulchu yoo uummati kun godhate irraa kan hafe rakkoon biyya kanaa tokko furmaata argachuu hin danda'u jennee itti amanna. Lolli bakka fedhettuu furmaata fiduu hin danda'u. Agarre yeroo dheeraadhaaf isa jechuudha. Akkuma sila irraa tuqe utuu lolaan ta'e agartee lolaan furmaatinii ta'a ta'ee Mangistuu Haayilamaariyaam waraana guddaa Afrikaa kana keessatti qaba jedhamee kan yaadamaa ture. Meeshaa waraana guddaa biyyoota addunyaa irraa guurratee kan itti qabsaa'ota mirga uummata isaaniitiif falman ajjeesuudhaaf fixuudhaaf yaalaa ture hin taane bisaatii dhaban. Wayyaanee isoo laalle sanumaa jechuudha. Uummata keenya addaan qoodee gooxiitti ijaaree meeshaa waraanaa addunyaa kana gubbaadhaa guurratee humna guddaadha jedhee leenjifatee yaalaa ture hin taaneef jechuudha. Isaafis ta'uu dadhabee inniyyuu booda karaarraa makfamee warra machaas ba'anii mootummaa ce'umsaa ta'anii jiranis egaa haala amma isaan keessa seenan kana seenuu jennee illee yoo guddaa herreginuma jira. Garuu dafanii akkasuma ta'u jennee illee hin herregne ilaallachuu qaban isaanis. Mootummaan kun gattaa'ee waan hojjetaa jiru kana ilaaluu danda'u qaba. Maalittan jira? Attamittinuu gara aangoo kanatti dhufe yookaan attamittinuu fuula uummataa kana dura dhufe eenyutu fide? Maaltu immoo ta'aa jira? Kaleessa warri mootummaa ce'umsaa ta'anii har'a deebisanii nama isaanii nama keessaa baan ajjeesaa jiranii akka isaan bakka kana dhufaniif iyyuu uummata kanatu du'ee uummata kanatu wareegama adda addaa kaffalee ijoollee isaatti wareegee qabeenya isaatti wareegee waa hedduutti godhee sirna waggaa 27 uummata keenya nyaataa ture sana bakka irraa ciisisanii illee yoo deeme rachuu baane bakka irraa ciisisanii warra kun dhufanii bakka kana bu'anii jechuudha. Abdii irra keewwate uummati keenya warra kanarra warra dhugaadhaan hojjetee dhugaadhaan dimokiraasii lafa qabsiisu. Dhugaadhaan filmaati kuni filmaata akka kanaan duraa korojoon hatamu yookaan maallaqaan sagaleen namaa bitamu utuu hin taane filmaata nagaa deemsisu jedhamee itti amanamee ture gaafa duraa sana jechuudha. Amma adeemsa keessa kan argaa jirru sharafamaa borii waa tokkotu irraa sharafamaa iftaa waa xiqqootu irraa utuma jennu bakka kana geenyee har'a sadarkaa walitti dhukaamnee wal ajjeesu iyyuu dhaaba siyaasaa waamanii kottaa biyya keessatti karaa nagaatiin hojjedhaa jedhanii waan adda bilisummaa Oromoo hooggana isaa irratti dhukaasanii ajjeesuuf waajjiroota isaa cufuu sadarkaa kana argee jira. Kun guddoo nu yaaddeessaa haa ta'u malee ammallee taanaan mootummaan kun kana dhaabbatee ilaaluu danda'u qabaa jennan karaa keenya. Isaan baasu kan akka inni itti jiru kun isa baasuu hin danda'u. Qabsoon mati tufa mootummaan isin numa beeka. Bifa kanaatiin rakkoon biyya kanaaf furmaata tokko argachuu hin dandeenye numa beeka. Kanaaf dhaabbatee ilaaluu qaba. Lolaa fi sodaachisaa fi hidhaa fi akkitti amma deemaa jiru kanaan dafee gaamu tokko illee hin jiru. Kanaaf dhaabbatee of ilaalee
sirratti of deebisuu danda'uu qaba. Filannoon sirnaa ta'uu qaba adda bilisummaa Oromoo mallatteessaa jechuudha. Rakkoo biyya kanaa furuudhaaf keessattuu rakkoo Oromiyaa keessaa furuudhaaf filannoon sirnaa deemsifamuu danda'uu qaba. Filannoon dhugaa kan namitti amanu kan namni sagalee isaa kenne bahee isa hoogganu ija isaatiin argu ta'uu danda'uu qaba. Yoo kana hin taane Oromiyaa keessatti nagaan hin jiru taanaan Itoophiyaa keessatti nagaan hin jiraatu. Walumaa galatti biyyattii kana guutuu keessatti nagaan hin jiru taanaan gaafa Afrikaa kana keessatti nagaan tokko hin jiraatu. Warri humnaan itti fufnee bulchina jedhus bulchuus hin danda'an. Ofumaa biyya kana garantaan itti dhiibu garantaan itti oofu kanaaf dhaabbatanii ilaalanii nu akkasuma jechuu qabna waan nu jennu dhaabbatanii ilaalanii waan isaan itti jiran kuni waan isaanis hin baafne waan uummata kanas hin baafne gara boollaatti gara badiitti ofitti deemsanii uummata kana deemsisaa jiru waan ta'eef kana gatta'anii ilaalanii gara filmaata nagaa gara adda bilisummaa Oromoo sodaa tokko malee birruu tokko malee deemee waajjira isaa Oromiyaa keessatti banatee sagantaa siyaasaatii fi agartee poolisa isaa ibsatee uummati immoo walaba ta'ee sagalee isaa kennatee sagalee uummata sanaanii kan filamu uummata kana yoo bulchi qofa rakkoon biyya kanaa furmaata arganna jennee amanna. Fayyaa daawwattoota keenya mariin wayita ammaa kana gaggeessaa jirru haala taatee Gurraandhala 15 bara 2020 Godina Shawaa Bahaa Ona Boosatitti sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromootiin wal qabatee dhukaasa garee miidiyaa kan keenya akkasuma jila adda bilisummaa Oromoo waajjira banuudhaaf deeme irratti ta'ee taateen sun maal ture ka jedhu irratti asitti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo jila sana qabatanii deemaa turan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Kennesaa Ayyaana akkasuma garee miidiyaa bakka sana dhaqe keessaa riippoortara keenya yookaan gabaastuun keenya Eebbisee Nagaashuu akkasuma gaazexeessaa Dassuu Duulaa warreen lamaan garee ONN irraa ka deeman dabalateeti kan asitti afeerree haasofsiisaa jirru qophii keenya gara xumuraarra jirra mee Eebbisee gara kan keettaa dhufa haala ta'e kana hundumaa ilaalte yeroo darbillee yoon dogoggoruu baadhe naannoo Baakkootti gabaasuudhaaf dhaqxee bakka dhukaasni sun gaggeeffametti illee achuma turte waliigalatti akka gaazexeessituutti nagummaan gaazexeessotaa yookaan akkas ogummaa gaazexeessummaatiillee bakka hojii kan kee sirnaan hojjechuu hin dandeenyetti bakka dhukaasni sirratti banamutti akkamitti miidiyaa kana gaggeessuun danda'ama akka gaazexeessituutti dhaamsa maalii qabda mee siinan eegala. Tole egaa akkuma jettee gara Shawaa Lixaa Ana Baakkoo keessatti rakkoon dhukaasaa kun torbee darbeenidha wanti kun kan walitti fufe. Torbee darbee akkuma kan kanaa kana dhukaasi nurratti banamee ture. Garuu dhukaasi guyyaa sana akka sagantaan sun gargar bittinnaa'uuf malee namoonni rasaasaan rukutaman hin turre. Haa ta'u malee kan ana waliitiin bakka sanatti hojii miidiyaadhaaf deeme Geetuu Alamaayyoo mucaan jedhamu kaameraamaaniin ONN'dha waliin turre. Dhaabbatee hoggaa uummatii gara imala sagantaa sanatti malatu gochaa jiru waraabaa ture mucaan kun. Ani immoo isa duubaan ture konkolaataa keessa ni fuulduraan waraabaa deema. Jalqabarra dhukaasa erga godhanii booda mucaa kana akka inni waraabneedhaa fi dullaadhaan rukutanii kaleessaarra akkasumas immoo dugda duuba mataasaallee mucaa kun rukutamee ture. Akkasuma illee qeerroon garaagaraa guyyaa gaaf sanaa reebamanii turan. Awwalumaa galatti akka nama miidiyaattis kan hin taajjabu wanna akkanaa kun wanta saalfachiisaadha. Baay'ee wanta eessattuu fudhatama kan hin qabneedha. Maaliif yoo jette namni kamiyyuu yoo yakka hojjete yakkisaa sun qoratame ragaan erga irratti mirkaneessee booda murtii mana murtiitiin adaba seeraa jala oola malee dhala namaa kamittiyyuu fuulaa fuulatti dhukaasatti dhukaasuun seera biyyattiis ta'e seerri addunyaa hin ayyamu. Dhalli namaa akka du'uuf namni kamiyyuu yoo yakkee yakkasaa sanatti itti himatameeti malee fuulaa fuulatti an fakkeenyaaf yeroo jalqabaafanii waan dhukaasaa yuun beeku magaalaa Baakkoo irratti yeroo inni dhukaasi dhukoo fuulaa fuulatti hin argaas yoo nurra qabanii dhukaasan yeroo lammataa immoo Godina Shawaa Bahaa Ana Boosetti magaalaa Warjii kana keessatti fuulaa fuulatti tu uummatatti dhukaasanii anayyuu waaqatu na oolche malee hin ba'u malee akka itti galan waaqatu beekasa jedhan sanatti noole malee ani akka noole yuun beekun ture maaliif akkuma jette obbo Kennesaan akka jedhanitti jechuudha. Kufee akkan ture yaani ergan waan hundumtu kun ta'e boodadha kan hin dhagee malee quban qabun ture. Qoree jira diilloo manoota namootaa irrattidha kan kukkufaa turre. Namni walumarra kukkufeeti kan fiigaa ture. Dubbii dhumma lubbuu oolchachuu ture. Haa ta'u egaa
baqannee turre namni na biratti rukutames jira. Mucaan Alamaayyoo Warkii kan jedhamu kun jechuudha. Harkisaa bitaan ana birattidha kan rukutame. Mucaan dhiigi mucaa kanaan irrattidha kan inni lolaa ture jechuudha. Wal bukkee dhaabbannee turre. Finne dhukaasii kun waggaa dhukaa ture. Rasaasi kuni waajjira adda bilisummaa Oromoo rukutee boroodhaan immoo nutu jira. Nuti lubbuu olfannaa achitti milinne malee bakka hin beeknu. An nama kamiin yoo an hin beeku. Dirqama koo bahuun deeme akka nama miidiyaatti gabaasaaf bakka sanatti argame akkuma bakka garaagaraatti deeme gabaasutti. Rakkoon kun waggaan narra ga'u yeroo lammaffaaf jechuudha. Tokko magaalaa Baakkooti tokko immoo magaalaa sanaattidha. Walumaa gala wanti kun wanta fudhatama hin qabnedha. Mootummaa wanta kanarratti dhaabbatee yaadee ilaalee dogoggorri uumame kun dogoggora ta'uu isaallee itti amanee namoota qaama kana hidhatanii wanta kana raawwatan uummata irratti fuulaa fuulatti dhukaasa bananillee gorsi barbaachisaan kennamuufii qaba. Maaliif qaamni hidhatee nagaa biyya keenya akka eeguufidha malee uummata keenyatti akka dhukaasuu namni kamiyyuu barbaadu. Nagaa biyya keenyaa garuu akka eeguuf hin barbaanna nuti. Wanti kun ta'aan jiru. Silaati utuu dhuguman taatee ani amma bakka sanan ture na birattis egaa namni du'eera. Namni madaa'ee hospitaala galee jira. Baay'ina isaa yoo haddan baasne ta'eyyuu maaliif anis akka nama kamii lubbuu koolfachuudhaaf hin fiigaa ture waan ta'eefiyyuu wanti kun wadda ta'eera. Dogoggora taa'ame wanti kun mootummaan ejjennoodha wanta kanarratti ilaaluu qaba. Maaliif seera biyyi keenyaas hin eeyyamu seera addunyaas namatti fuulaa fuulatti nama homaa tokko hin qabne nama meeshaa tokko hin qabne dubartiin achi keessatti argamti daa'imni argamti namni beekaa wallaalaan jira akkatti jilmaadhaan itti dhukaasuun kun seera duratti fudhatama hin qabu. Waan akka nama miidiyaa tokkotti wanta kana nan balaaleffadha. Haa ta'uti garuu rakkoon biraan narra ga'e qabeenyi koo achitti afee jira. Maal akka godhan hin beeku. Konkolaataan ittiin deeme keessatti boorsaan waan hunduu qarshii keessaa nan qaba. Dookumentii garaagaraa keessaa nan qaba. An nama miidiyaatti wanta barreessu hundumaa achi keessaa nan qaba. Lubbuu koolfachuudha konkolaataa sana keessattidha kan hin dhiisee fiigee baqadhe. Erga achi keessaallee ba'ee baqannee booda immoo mana namootaatti kan hin baqadhe. Jila waliin deemeen booda erga sa'aatiin 2 ta'e boodadha kan hin jiraachuu isaanii quba wal qabanne bilbilaatiin wal duukaa finne osoo hin taane namni kamuu lubbuu oolfachuudhaaf fiigaa ture. Jirtuu fi hin jiraanne isaanii sa'aatii 2 boodadha kan walii bilbiluu eegalle. Erga jiraachuu isaanii argamanne booda walitti dhufne dassuu duulaa akka carraatee inni achuma keessa miqee jira warra jalqaba saajjinidha kan walitti dhufe. Akkasumas immoo namni tokko kan konkolaataa wajjin deeme keessa kan ture jira bilisummaa Alamaayyoo kan jedhamu. Inni nu waliin ture saniin booda waliin taane gaa rakkoo hama ani lafa dheeraallee badaa deemee hin beeku. Haalli magaalaa sana keessaa konkolaataan hin ba'u hin galu yeroo sana kaasee mootorri ittiin magaalaa sana keessa simannaan geggeeffame yeroo sana to'annoo seeraa jaladha kan oole. Ijoolleen dhufanii natti himaa turan bakkuma dhokadhee jiru sanatti jechuudha. Haa ta'u gaara buunee dachaa buunee miillaatiin deemsa daqiiqaa 40 erga deemne booddee mootorri kun bakka biraarraatiin nu ajajamtee dhufteetu nu fuute. Halkaniitiin gara magaalaa Adaamaa kana geenye akka kanattidha kan baane walumaa gala wanni ta'aa jiru. Akkasumas immoo wanti hin balaaleffadhu wanti biraan artistiinis Finash Qannoo guyyaa dheengaddaa rukutamuun an akka dubartii tokkotti nan balaaleffadha. Maaliif yoo jette dubartiin kabajamuu qabdi malee akkasitti dhiira duratti uleedhaan dhaanamuu hin qabdu. Maaliif an dubartii wanta ta'eefu wanti dubartii kanarratti ta'e tarii bor nama kan biraarrattis ta'uu danda'a. Waliigalatti dubartii kabaja qabu argachuu qabdi malee dubartii rukutamuu hin qabdu. Wanta akkanaa san nan balaaleffadha. Gaarii miti wanta nama qaanfachiisuudha. Wanti kun uummata irrattis ta'e akka biyyaattis wanta hin fayyannedha gaafan taa'e ilaalu. Biyya keenya kan furmaanni guddaan kan ittiin dhufuu danda'u nagaa qofaadha. Nagaatti immoo kan amanu karaa nagaa hojjechuu qofaadha. Karaa nagaa hojjetamee jennaan immoo wanti kamiyyuu furmaatan argataa jedhee yaada. Nama reebuudhaaf furmaanni tokko hin jiru. Namatti dhukaasuudhaan furmaanni tokko hin jiru jedhee yaada. Fayyaa ta'e galatoo. Dasuu atillee dhimma kanarratti akka ati qaama hoogganaa miidiyaa kanaati. Tana durallee gareen akkuma amma siin himtu amma sirra dhukaasni banamee jira yeroo lammaffaasiiti. Atuu bakka sana turte gareen miidiyaa kan keenyaa tana durallee godina Arsii deemee akkasuma gurmuudhumaan qabamnee iyyuu hidhamnee jirra. Dheengadda anillee gara Shawaa Lixaa naannoo Ejeree jedhamu deemnee hoogganni adda bilisummaa Oromoo shororkaa turerraa dhoowwaan kan immoo ogurri godhamee jedhamee gariin karaa deemnee nuti achitti doorsisaa fi waraana heddummina qabu waan argine qabna. Daawwattoota keenyaaf tarii waan irraa ibsinu qabaachuu dandeenya. Walumaa galatti akka garee
hoggana miidiyaa kanaatti yogguu laaltu seera miidiyaa kanaatti ka biyya kanaattis yogguu laaltu dhaamsa maalii qabda qaama dhimmi ilaallatu? Firaa'ol akkuma jette yaaddoo keessa jira waa'ee impireesii biyya kanaa. Seera biyya kanaa kan jedhu kanneen chaartera mootummoota gamtoomanii fi chaartera Afrikaa Yuunii gamtaa Afrikaa keessa jiru gaazexessaa fi pireesiin walumaa galatti mirga odeeffannoo argachuu, odeeffannoo namaa dabarsuu qaama raayyuu argachuudhaaf dirqama qabudha. Mirgas qabu jedha. Walakkaa waraanaallee galee otoo qaamni lamaa wal loluu walakkaa taa'ee gabaasuu ni danda'a. Qaamni lamaa wal dhukaasullee miidiyaatti hin bu'u. Waggaa lola Iraaqii fa'aa namni wareegaman jiru dhugaadha. Waggaa Liibiyaan weeraramtu fa'aa warri Aljaziiraa dhaqanii achi gabaasaa turan. Mootummaan Liibiyaas mormitoonni Liibiyaa lolanillee hin tumu. Gamtaan Awurooppaallee hin tumu. Wanni qaba baajii ni qaba. Pireesiidha jennaan namni tokko ture. Maaliif dhugaa gabaasa walakkaa dhaabbatee kanaafis hin loogu waanuma jiru tokkodha haasaa jechuudha. Waanuma jiru haasaa gabaasa. Seerri biyya Itoophiyaas kana ni deeggara. Garuu lafarratti kan ta'aa jiru kana miti. Jalqaba gaazexeessitoota ONN godina hojiidhaaf bobba'anii miidhama keessa galchee tokko isin. Hojiif deemtanii Arsii otoo miidiyaadha jettanii iyyitanii fi isin uguran isaatii muraasaaf. Itti aanee kan ta'e hoogganaa yookaan daariikteera ONN kan ture barsiisaa, barreessaa fi gaazexeessaa kan ta'e gaazexaa leelloo kan jedhamtullee qopheessaa akka ture ONNs kan inni gochaa ture yaazoo kabbabaayidhaa jiran gayoonatti kameeraa jechuudha. Itti aanee eebbisee carraa ta'ee si'a lama ishee mudateera. Baakkottis waan irratti banameera. Kan nama gaddisiisu kaameraamaan ishee faana ture amma maqaa waamte inni geetuun yoona dhukkubsata kaleessa kana yaalatti naanna'aa jira. Hin himan dandeenyutillee maaliif naga mootummaa ce'umsa keessa nama mudata tarii mootummaan gara olii kana hin beeku warra gajjallaatu goggodhu jenneedhama jechuudha. Kanaaf yaaddessaadha wanti deemaa jiru miidiyaa keenya qofa otoo hin taane akka horii galaatti carraa miidiyaan Itoophiyaa guddachuudhaaf jiru dhiphaa fakkaata amma erga Dr. Abiyyi aangootti dhufanii booda wal danda'uun tokko ture keessattuu miidiyaadhaaf humaan jiru ture isa darbirra waggootii bara Ihaadigirra amma gaarii ture. Immoo filannoo deemaa dhufe kanaan walaa qabattuu hin beeku doorsisuunillee jalqabeera amma gaazexessaa baarentuudhaan bilbilanii hanga doorsuutti ga'anii robbootiin qondaalaa mootummaa jechuudha. Qophii kana maaliif qopheessitu qophii kana maaliif waan akkasii faatu daddarbuu jalqabeera tuttuqaan kuni. Kanaaf yaaddoo qabna hanga filannoon as dhiyaataa deemetti immoo tarii akka nuti gadi baanee waan tokko hin dalagneef illee doorsisni jiraachuu ni mala hidhamuunis jiraachuu ni mala ta'a. Kanaaf mootummaan miidiyaan akka qaama dimokiraasii biyya tokkoo fiduu danda'utti akka nagaa tasgabbiin biyya kana keessatti dhufuu danda'u hojjetu irratti qaama isa deeggaruu akka ta'etti hubachuu qaba ture mootummaan. Kanallee asumaan mootummaadhaan gaafannaa jechuudha. Biyya tokko keessa qaamota sadiitu jiru qaamni mootummaa kan aangoo gurguddaa qaban warra seera baasu, seera tumuu fi seera eegu paarlaamaa federeeshinii fa'aa jechuudha fi mana murtii. Isaan kanatti dabalatee qaamni arfaffaan biyya tokkoof misoomaaf guddinaaf dimokiraasiif kan barbaachisu tokko isaan kanallee kan cheekan baalaansii isaanii hojjetu kan dhugaaf falmu kan dhugaaf dhaabbatu yookaan loogii hin qabne miidiyaa wallabaa yookaan miidiyaan yoo jiraatedha. Miidiyaan aangoo arfaffaa qaba biyya tokko keessatti jedhamu keessaa miidiyaadha. Kanaaf miidiyaan eenyuufiyyuu looguu hin qabu eenyuun sodaatu hin qabu dhugaa qofaa fi dhugaa fi ogummaadha. Kanaaf mootummaan miidiyoota keenyas dabalatee kan hundumaa ogeessota isaaf meeshaa isaaf gaafa deeman addatti xiyyeeffannaa godhuufii qaba jenna nuti. Amma eebbiseen kaafteetti borsaa ishee keessatti meeshaan kan dhuunfaa ishee jira. Achi keessa tokko hin jiru akka irratti waraqaa eenyummaa ishee jira. Waraqaa eenyummaa kun kan ONN'ti. Tarii namni diraamaatti jechuu danda'a ta'a maqaa kanaan. Kanaaf daawwattoonni keenyallee qaamni dhimmi isaa irratullee akka nuu beekan maqaa ONN'tiin waraqaan eenyummaa eebbiseef kennameen yoo waan tokko hojjetame akka nuun laallanneedha nu jalaa badee jira waan ta'eef. Dhumarratti kanan jedhu mootummaan akka miidiyaa firaatti fudhatee miidiyaa biyya keessa jiru waan inni dabalate jechuudha. Akka qaama biyya kana ceesisuudhaaf deemuutti akka gumaacha dimokiraasii fi
misoomaa fi nageenya biyyattii kanaa fiduu danda'u qaama guddaa tokkotti fudhatee nageenya gaazexeessitoota keenya kan nu eegu qomicha taasisaa. Fayyaa ta'e galatoomii maa irratti gara kan keessanitti deebi'a obbo Kennesaa dhaamsa maayii akka dhaammataniifan jechuu kan kooti akka hoogganaa adda bilisummaa Oromootti. Sana dura garuu irra hedduu bakkoota itti riippoortaroonni kan keenya fi dhaqanii gabaasanii fi akkasuma odeessinu gahurraa akka hubannutti mootummaan wayita hoogganoota kan keenyaa fi bakka bu'oota kan keenya kaawaa jira akkasuma immoo deeggartoota fi miseensota kan keenya hidhaa jettanii wayita isin himattan irra hedduu himata mootummaarraa dhiyaatu dhageenyu qabna. Nuti kan hiinu miseensota shaneeti malee miseensota abaa'otii miti jedhu. Isin immoo hoogganoota isin miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti. Hoogganni sadarkaa kan olaanaan immoo miseensa shanee gumii jedhama. Shanee gumii abaa'oo ka jedhamu kuni kanuma isin hoogganu. Hoogganootuma olaanoo adda bilisummaa Oromooti. Miseensota shanee hiina lakkii miseensota abaa'oo hiinu waajjira shanee cufna waajjira abaa'oo hin cufnu jechuun kuni akka adda bilisummaa Oromootti akkamitti ilaalama. Ishiitan addanaa baasa. Maaliif tibba guyyaa kaleessaa dabalatee bilbilee gaafataa turre waajjirri fakkeenyaaf ona jalduu cufamee jira. Waajjira shanee cufne malee waajjira adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin socho'uuti miti ka cufnee jechaa turani. Kanallee kan gochaa ture ajajaa poolisii kanachi Inspektar Girmaadha maqaa isaa sirriitti qabadhe ittillee bilbilee haasofsaa turre boodan yaada isiniif kenna ka jedhuuni akkasittiin gargar baane. Jecha kana isa kana ifa nu godhaati sana booda gara dhaamsa qabdaniitti nu darbame. Tole wanti kun yeroo daddaatti deebi'ee ibsameera. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo waan dhimma kanarratti baay'ee sadii deebii kennaniiru. Adda bilisummaa Oromoo jaarmaa sirnaa jaarmaa heerattiin bulu qabu. Jaarmaa sirna bulmaataatti bulchuu qabu. Jaarmaa immoo deebi'ee immoo akkatti hooggana isaa filatu qabu heera isaa keessaa qabudha. Akka seera keenyaatti seera adda bilisummaa Oromootti adda bilisummaa Oromoo keessatti aangoo olaanaa akka qabu kora sabaa adda bilisummaa Oromooti. Korri sabaa adda bilisummaa Oromoo yeroo yerootti gaggeeffamuu qaba. Inni kun egaa amma akkama yeroo kanaan dura darbeetti waggaa 4 gaggeeffanna turre. Yeroo kora isaa sana gaggeeffatu hooggana of keessaa fida. Sirna dimokiraataa ta'een hooggana isaa of keessaa filata. Korri sabaa hoogganni of keessaa filu miseensota gumii sabaati. Kora sabaatti isaanii dhaaba kana keessatti aangoo guddaa warri qabanii miseensota gumii sabaati. Miseensota gumii sabaa baay'inaan lakkoofsaan baay'eedha. Kan shanee warra jedhanirra. Kanaaf warra immoo dhiyeenyaan waan guyyaa guyyaatti murtaa'u waan guyyaa guyyaatti hojjetamu qaami guddaan kun gumii sabaatu waliin gahin warra hojii guyyaa guyyaa hojjetan iskuutiif warra jedhan immoo gumii sabaa deebi'ee of keessaa baasaa jechuudha namoota murtaa'aa. Egaa nu akka sirna keenyaatti gumii sabaatu filama dura gumii sabaa qaama olaanaa kora sabaatti taanee jiru inni immoo deebisee shanee jennee shaneen egaa iskuutiif ka jennu kana isaan kun qaama yeroo yerootti wal ga'ee qaama xiqqaadha lakkoofsaan xiqqoodha yeroo yerootti wal ga'anii waan gumiin sun murteessu waan gumiin dirqaman itti kennu sana hunda warra raawwatanidha. Kanaaf shanee jechuun hiika biraatti kennanii warra akka biraatti dhimma itti baana jiraatan malee akka afaan aman waamne kanaatti iskuutiif koomitee warra jedhamanidha jechuudha. Kana namni biraan dhimma biraa dantaa siyaasaa dhimma biraa keessa oofachuudhaa fi adda bilisummaa Oromootii fi shanee gargar baasanii warri oofan jiru kuni waan hoogganis kanaan dura ibsaa turee fi waan hiika biraa hin qabaannedha jechuudha. Shaneen qaama hooggana dhaabaa sadarkaa iskuutiivitti gumii sabaa of keessaa filee hojii guyyaa guyyaa hojii fardii yeroo yerootti dafee wal gaggeessu warra hojjetanidha malee waan biraa miti jechuudha. Adda bilisummaa Oromootii fi shanee gumiitii fi gumii sabaa gargar baasanii waan ilaalamu tokko hin jiru jechuudha. Dirqama irratti yoo ta'e. Tole kanuma wal qabsiisuudhaan wanni dhaamsa dabalatu yoo jiraate. Tole fayyaa ta'e tokko waraanni biyya tokkoo silaa waraana biyyaati. Waraana paartii miti. Waraana paartii filamee yookaan isa akka biraatti ta'u biyya bulchuu miti. Waraana biyyaati waraana waliigalaati. Garee tokkoof iyyuu looguun qabu ture jechuudha. Amma garuu wanti nu argaa jirru egaa isa kana duwwaatu hin taane seenaa biyya kanaa keessatti iyyuu kun loojii kana akkasitti jiraatu malee yeroo inni itti hojiirra oolu tokkollee hin jiru. Paartiidhuma aangoorra jiru gareema aangoorra jiru tumsuu duwwaatu hin taane isa aangoorra jiraachisaa jechuudha waraana biyya kanaa. Poolisni biyya kanaatiif tikni biyya kanaa.
kun ammaan booda dhaabbachuu danda'u qaba jechuudha. Waraanni kan uummataati. Kan inni meendaa inni nyaatu meendaa uummataati. Kan inni keessaa bahe uummata kana. Warri paartii siyaasaa wal dorgomanii aangoo biyyaa qabatanii uummata bulchuudhaaf deemanis warra uummata kana keessaa bahe. Kanaaf isaan kana wal qixxeetti tajaajiluuf hojjetamuu danda'u qaba. Sirri kun dhaabbachuu danda'u qaba malee. Isa aangoorra jiruuf har'a meendaa hoof jedhee harkatti kennu duubaa loogee isa immoo bara uummata isaatiif hojjechuudhaaf deemu yookaan immoo uummata isaatiif immoo qabsaawaa bahe irratti dhukaasuu ajjeesuu hin qabu. Kanaaf poolisii biyyaa raayyaan ittisa biyyaa warri jedhanii qaamni humna nageenyaallee yookaan seekuriitii warri jedhanii isaan kun hundis of ilaalanii haala amma oofaa jiran biyya kana keessatti dhaabamuu qaba. Sirni tajaajila walqixa warra biyya sana keessatti hojjetaniif kennan tokko gad dhaabbachuu danda'u qaba. Kanaaf isaan kun of ilaaluu danda'u qabanii mootummaan hin jijjiiramu. Yoo karaa dimokiraataadhaan ta'e waraanni wanti inni jijjiiramuuf hin jiru jechuudha. Waraana biyyaati. Biyya Ameerikaa keessatti amma ni agarra. Filmaatatu ta'a. Filmaati waan ta'eef ajajaa waraanaa hin bahu hin ka'u irraa waraanni hin ka'u. Warri hojii garaa garaa irratti ramadamanii hojjetanii kaan poolisiin ka'u. Tikkiin ka'u. Yoo dhugaadhaan kan uummata sanaaf biyya sanaaf hojjetu kan ta'u taate jechaadha. Kanaafi nus isa kan keenya kanatti deebisuu danda'uu qabna. Akkasitti of yaaduu qabu warri jechuudha. Godhi jedhamee duwwaadhaaf godhuu hin qabu. Poolisii tokko mootummaan kan aangoorra jiru itti dhukaasi nama kana ajjeese jedhee duwwaadhaaf itti dhukaasuu danda'uu qabu jechuudha. Nama waan ta'eef innis of ilaaluu danda'uu qaba. Warri kurree gara sirna kanaatti of deebisuu danda'uu qaban kan jedhuun qaba. Inni lammataa mootummaa kanaaf. Kunis kanuma mootummaati garuu. Mootummaan kuni hidhaadhaan doorsisuudhaan ajjeesuudhaan sodaachisuudhaan lafti ga'u tokko hin jiru. Tokko hin jiru. Kana dhibbaa dhibbatti beekuu danda'u qaba. Arganis bar. Gaafa namni qaallittii fi qilintoo fi eessatti hidhamee ukkaamame biyyi kun ukkaamsa keessa turte maal akka ta'es arganiiru jechuudha. Haalli isaan amma godhaa jiran kun yoo qabsoo uummataa ittuu finiinsee fi gartee nama aarsee xiiqii qabachiisee gara biraatti gara mootummaa irratti gara fincilaatiin gara garaa garaatiin bahutti yoo hin oofne furmaata tokko bahuu hin danda'u jechuudha. Namni aaree waan biraatti tarkaanfata. Gaafa mirga keetiif karaa nagaa qabsaa'uu dadhabdu fala biraa falattaa jechuudha akkuma kanaan dura. Kanaaf inni kunis biyya kanaaf gaarii miti. Uummata kanaafis gaarii miti. Uummata kana akkasittiin hiraarsitanii aarsitanii gara biraatti akkana tarkaanfatu hin godhina. Warra hidhamee jiru hidhaadha hiika. Akkuma kanaan dura Doktora Biyyi gaafa dhufe ni hiike namoota keessa jiran. Namni ni gammade, uummati biyya kanaa ni gammade, addunyaallee ni gammade. Waan kana kanatti hidhateellee badhaasillee kennameeraaf jechuudha. Nama nagaa barbaadu, nama nagaa biyya keetti fiduu barbaadu, nama nagaaf hojjetu jedhame. Sun amma gaaffii jala galaa jira. Kanaaf namoota hidhaa keessa jiran haala durii tokko malee hiikuu danda'udha biyya kana keessaa. Hiikamuu danda'u. Doorsisaan bulchuun hin danda'amu. Namni bilisa ta'ee yaada isaa ibsatee dubbachuu danda'u qaba. Sababa dubbateef, sababa nu miidiyaa kana irratti dubbanneef, bor kana dubbate jedhee itti gaafatamuu hin qabnu jechuudha. Hidhamuu hin qabnu. Yookaan ajjeefamuu hin qabnu. Kanaafi namoota warra amma hidhamanii jiran hiikuu. Fuulduratti immoo hidhaan dhaabbachuu namarra. Namni bilisa ta'ee deemee kan hojjetu gochuudha. Ka seera biyya kanaa cabsee, seera karaa nagaatiin hojjetan cabsee argame immoo ragaa qabatamaaf waan dhugaatiin gaafachuun hojii mootummaati. Kana namni isa gaafatu illee hin jiru jechuudha. Amma namoota hidhamanii baantu jiran namooti miseensota bilisummaa Oromoo. Wanti mana murtiitti irratti argame tokko hin jiru jechuudha. Ofuma ji'a meeqa waggaa meeqa hidhamaniiti booda akkasumatti nagaadhumaan gadhiifamanii jechuudha. Maa gadhiifamarri murtiimaatti murtaa'uu yakka hojjetanii dhute. Yoo waan seera biyya kanaa cabsu hojjetan ta'e gaafatamuu danda'u qaban abbaan fedhe iyyuu yoo ta'e. Hamma sana hin taanetti immoo uummata kee dhattee ijaartee, uummata kee dammassitee, uummata guddaa of jala diriirsitee nu mo'uudhaaf deemtu jedhamee sodaa kanaatiin nu hidhuun, nu ugguruun, waajjira keenya cufuun, miseensota keenya hidhuun furmaata tokko illee hin fidu. Kanaaf warra hidhame hiikuu fuulduratti illee namooti keenya ilaalcha siyaasaatiin hidhamuu hin qaban.
biyya kana keessatti filmaati fuulduratti deemaa jiru kun firmaata sirna akka ta'u mootummaan kun ammumarraa gatta'e itti yaadee hojjechuu danda'u qaba. Yoo dhuguma gaafatama biyya kana natti dhaga'ama jedhe. Yoo dhuguma nagaan biyya kana keessatti ta'uu jedhe. Yoo kana hin taane haalli biyyi kun itti deemu iyyuu nama yaaddessuu deema jechuudha. Kana isa kana mootummaa fannaamaa kan uummata keenyaaf. Uummati keenya amma tokko rakkoon uumamaa jiru uummata kutaadhaan gargar qoodanii wal dura dhaabuutu argama. Kutaa qofatu hin taane bakka dhalootaan lakkaa'ama. Gandiin lakkaa'ama. Amantiin gosi jira jechuudha. Kana hundaan wal dura dhaabuudhaaf wanti hojjetamaa ture hedduutu jira jechuudha. Yeruma dhiyoo kana jalqabe. Garuu uummati keenya isa kanaaf gurra laan. Uummati keenya walii dirmataa jira jechuudha. Ani Oromoodha malee ani kutaan koo iddoo akkasiiti jedheemti kan dubbataa jiru. Ani Oromoodha. Oromoon bakka tokko miidhamnaa natu miidhame kan jedhuun walii falmaa jira, walii dirmataa jira, wal bira dhaabbataa jira Oromoon. Kanaaf uummata keenya isa kana jabeeffachuu danda'u qaba jechuudha. Tokkummaa uummata keenyaa gargar qoodan inni kun akkasii kutaadhaan waaman inni kun kutaa akkasiiti, inni kun kutaa akkasiiti, inni kun kutaa akkasiiti wal dura dhaabuu fi walitti bulchisuun suni yakka caalu tokkummaan uummata keenyaa diigamuun rakkoo biraa bara dheeraa keessa kunneen dhundeetu deebisa waan ta'eef isa kana uummati keenya hubatee tokkummaa isaa jabeeffatee walii dirmatee wal jabeeffatee qabsoo isaa mokkatti. Qabsoo karaa nagaatiin nama jalqabamee jiru kana sodaatee irraa deessuun qabu. Karaa seeraa, karaa sirnaa, karaa nagaatiin hojjetaa jirra. Innis karaa nagaatiin mirga isaa falmachuu itti fufuu danda'u qaba jechuudha. Eenyu namaan falmu mirga ofii yoo abbaan falmate irraa kana. Kanaaf uummanni keenyas jabaatee hidhaa utuun sodaatiin, ajjeechaa utuun sodaatiin kanaan duras ajjeefamaa dhufee, hidhamaa dhufee ammallee fuulduratti jabaatee, wal jabeeffatee, wal qabatee, tokkummaa isaa eeggatee, wal amanee, wal jala deemee qabsoo isaa jabeeffatee hanga harka keessaan gaane harka keessaan gaaneerra wareegama ilmaan keenyaatiin, wareegama nama keenyaatiin bakka nu hafetu jira, bakka uummati kun barbaadutu jira. Bakka barbaadu sana immoo ga'uudhaa fi qabsoo isaa karaa nagaatiin jalqabe kana jabeessee itti fufu malee furmaata biraan hin jiru. Uummata Oromootiif kanan dhaama. Hedduu galatooma obbo Kennesaa Ayyaanaa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo akkasuma jila adda bilisummaa Oromoo kan waajjira godina Shawaa Bahaatti banuudhaaf deeme dursaa akka tursan akkasuma garee miidiyaa kan keenya gaazexeessaa Dassuu Doolaa gaazexeessituu Eebbisee Nagaashuu haala ta'e irratti fi haala waliigalaa irratti yaadannoo filaattaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin ammallee deebee hedduu galatoomaan isiniin jedha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo qophiin addaa dhimma balaa godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaatitti jila adda bilisummaa Oromoo waajjira banuudhaaf deemeen wal qabatee irratti dhukaasa banamee wal qabatee lubbuu namaa galaafatamee lammiilee madaa'anii fi dhimma kanaan wal qabatee gaazexeessota keenya kan guyyaa sana achi turan jila adda bilisummaa Oromoo achi ture hoogganuudhaan kan achi turan waliin mariin taasisnee kanaan raawwatee jira. Haaluma wal fakkaatuun bakkoota adda addaatti tibbanas humnoonni mootummaa waajjiraalee dhaabolee siyaasaa kanneen qabsoo karaa nagaa gaggeessuudhaaf sosso'anii irratti dhiibbaa godhu ammallee itti fufee jira. Jilli miidiyaa yookaan immoo gareen miidiyaa ONN wayita gara lixa Shawaa magaalaa Ejereetti gabaasuudhaaf sosso'ettis wanni daawwanne isuma kana ture. Humnoonni mootummaa achittis bifuma wal fakkaatuun doorsisaan booda erga hoogganni dhaabaa adda bilisummaa Oromoo gara magaalaa Hoolotaatirraa erga gara magaalaa Finfinnee deebi'ee booda warreen gaafatamtoonni adda bilisummaa Oromoo gareen uummanni illee akka qophii sanarraa qoodan fudhannee dhoowwamuu kanneen haasofsiisnee nuuf himanii jiru. Akkasuma immoo koreen qopheessituu bakka sanatti qophii sana kan qopheessifne doorsifamuu hedduun isaanii kan qophaan lakkaa'aman tokkoof lamaan ara hedduun isaanii qabamanii hidhamullee nuuf himanii jiru. Haasofsiisnee jirra yeroo gabaabaa booda sagantaa isaa kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Nullee ija kan keenyan achi geenyee wanni argine humni waraanaa heddumminaan kan humna addaa kan tibba kana eebbifamee miidiyaarraa daawwatamaa ture. Heddumminaan naannoo sana dhufee doorsisa adda addaa gochuu haa ta'u qaamaan dhukaasni inni banee yookaan miidhaan inni dhaqqabsiisee kan argine hin qabnu. Dhiibbaan bifa kanaan ture walii galatti akka garee miidiyaatti wanni jennu yoo jiraate hojiin miidiyaa akkuma reefi waa'ee kiyya Dassuun asiileef reef jechaa ture
dhiibbaa kamirraa'u walaba ta'e inumayyuu qaama mootummaatiin tinnisni godhamee fi biyya kana keessatti shoora guddaa taphachuu qabaa jenna. Kan yeroo adda addaatti waajjirri broadcastii barumsaa gareelee miidiyaatiif kennaa turus kan qaamonni adda addaa kennaa turus kanuma mirkaneessa jechuudha. Haa ta'u dhiibbaan kun qaamni dhimmi ilaallatu keessattuu addattuu kan gaafatamni dhimma miidiyaa isarra jiru Ethiopian Broadcast Authority yookaan qaamni dhimmi kun isa ilaallatu dhiibbaa gaazexeessotaa fi hojii gaazexeessummaarra gahaa jiru kana addatti xiyyeeffannaatti kennee nagummaa hojii kanaatii fi nagummaa hojjettoota kanaatiif tika barbaachisu akka godhu jenna. Dhimma miidhaa balaa dhaqqabe ilaalchisuudhaan ammas irra deebi'uudhaan akka ONN'tti kanneen lubbuun isaanii galaafatame yookaan kana keessatti lubbuun isaa wareegame lubbuun isaa jannataan haa qananiitu jenna. Maatii fi firoota akkasumas hundumaanuu sabrii jajjabina isiniif haa kennu jenna. Kanneen madaa'an immoo yeroo gabaabduutti akka isaan fayyaa guutuu isaaniitti deebi'an hawwina. Qophii keenya kanumaan goolabna. Dhimma kana ilaalchisuudhaan qaama mootummaatirraa deebisaa yoo arganne qunnamnee gama keessaniin kan geenyu ta'a. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse Anfiraa'ol Jaalataati ogeessa kaameraa Ibsaa Gaaddisaa waliin ta'uudhaani horaa bulaa. Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan kun magaalaa Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatti magaalaa Warjiittidha. Waajjira bilisummaa Oromoo banamuudhaaf jedha. Sirna kana banuudhaaf kan argaman miseensi shanee gumii sabaa bilisummaa Oromoo obbo Kennesaa miseensa gumii sabaa bilisummaa Oromoo obbo Kennesaa ayyaanaati. Uummanni immoo baqataadha jira. Sababii isaan baqataniifis waraanatu dhufaa jira.